Amma utuu isin ta'e mee maal gootu? Dhugaa rabbiiti. Ana duruun nagarraman jettaniire kan akka har'aa kun akka fashiisee hin beekola. Utuu ana ta'e akkaman ta'aa wanta jedhamutu dhufee fuuldura koo dhadhaabbate. Mee utuu isin ta'e maal gootu moo maal jettume? Yennaa isin hin feenetti lakki yoo jettan yennaa akkanatti cuubee ubbira kaa'ee cuubee itti fudhannaan ishii jette eeyyamte akkanatti garaa duuba wajjiniin kaatu utuu isin ta'e yoo maal gootu? Mee itti yaadaa. Itti yaadu nama itti yaadu nama barbaachisu wanni kun dhugaa rabbiin kolfamu hundee. Amma piraankii mamoo dhuguma na doorsisiifan akkasitti ishii jedhame. Akka har'aa koo kolfee hin beeku garaa koo na dhukkee kolfee maaltummoo nagarrame beektu didde dura oowwattee harka ishee inni cuubee masas goonaan immoo lasas goota isheenis harka ishee itti kennite. Amma gaakkiu jechuunii jette gaa isheen. Silaa namni tokko hin jiraam daffariin dhugaa rabbii akkanatti nama daffaree giddiidhaan nama fuudhu. Giddiidhaan akkanatti qubeelaa godhuufi hin jira tokko. Kun egaa kan ta'u gaafa inni gal malee ishee jaallatee isheen gam jaalala isarraa hin qabaanne isa hin feene yoo yaadne ishee iddoo biraa jiraate inni hoo ishee jaallate yoo jiraate yoon du'es nan du'aa yoon ajjeeses nan ajjeesa kutatee ka'a namni akka kanaa jechuudha. Dhugaa rabbii durboonni keenya of eeggadhaa of qusadhaa shamarreen kamiyyuu yoo taate of eeggadhu. Ilkaan kee kennuufiin dura fuula kee ifa gooteetti mul'isuun dura qalbii kee yaada garaa keessaa of amansiisi. Namni kun naa ta'a moo naan ta'uu yoo naa ta'a ta'e maaliif maalirraa amma nama tokko gaafa gaala wajjiniin ijaarra jennee murteessine itti seennu yookiin amala isaarraa yookiin yaada isaarraa yookiin hojii isaarraa yookiin dhaabbii isaarraa yookiin dubbii arraba isaarraa amma namni tokko dhiirri tokko kaduu konfideensii qabaatee malkii kan hin qabne konfideensii qabaatee dubbate kan nama amansiisu jira. Dhiirri tokko immoo malkii dhabee amala qabaatee dubbatee dafee kan nama amansiisu hin jira. Dhiirri tokko immoo malkii qabaatee dubbatee nama amansiisuu kan hin dandeenye konfideensii kan hin qabne ofitti amanamummaa kan hin qabne hin jira. Maaliif yoo jettanii wal keessa dhakaa jireenyi biyya lafaati waan ta'eef wal keessa nu uuma rabbiin kun wal qixxee nu uumu. Yommaan jedhu nama akkuma namummaa keenyaatti uuma. Amala garaa yaaduu sammuu hawwii jireenya gara fuula duraa gara nu uuma. Kanaatiifuu maal jechuun barbaade beektu nama kana gaafa faana haasuu jammartan nama tokko naa ta'a moo naan ta'u yoo naa ta'a ta'e akkamitti amala isaatu naa ta'amu yoo malkii filatu ta'e immoo malkiin naa ta'amu dhaabbiin naa ta'amu dubbii isaatu naa ta'aa jettanii itti seentu. Anamma fakkeenya yoon fudhadhu haa bareedus haa soorumus haa hiyyoomus haa fokkisusus kun hundi ana nan dinqu. Maaltu na dinqaa? Maaltu dhiira tokkorraa na barbaachisaa yoon jedhee yaade waan lama qofa. Tokko jaalala dhugaa lammaffaa amala gaarii. Namni tokko yoo amala qabaate konfideensii qaba. Yoo jaalala dhugaa qabaate ofitti amanamummaa qaba. Dubbatee si amansiisaa hojjetee sitti agarsiisaa. Gaafa dubbatullee keessi kee hin gammada maaliif jennaan namni suni amala waan qabuuf dubbii dubbatu tokko waanuma dubbate sanarra oolchuu danda'a jechuudha. Kanattan amanama. Namoonni tokko immoo iccinnoo malkiin qabu kana maalan go'aa jiru. Iccinnoo amalan qabu kana maalan go'aa jenna. Inni kun immoo yeroo keenya nurratti fixa. Umuriin keenya aseechi deema malee asiis hin deemu nutti. Dabalaa deema malee qannasaan deemu. Kanaatiif iyyuu nama tokko gaafa faana haasofnu mircaa baay'ee goonee haasa'uurra
itti yaadne yoo nama kana jaalladheettaniiruma jedhe mee akkamitti isa gaaffii jaalalaa isin iyyeessu sanaan ittan mari'adha jechuu qabdu. Itti mari'attanii keessa keessan haadha abbaa miti mariin jaalalaa maliin jireenyaa mariin gaa'ilaa ofii keessan dura sammuu keessan amansiistanii booda sammuu keessan mari'attanii booda obboleessa keessanis haa ta'u obboleettiis haa ta'u abbaas haa ta'u haadhas haa ta'u hiriyaa dubaraas haa ta'u hiriyaa dhiiraas haa ta'u isanii booda abal yoo dhiira ta'e mucaa akkanattaniiruma yookiis immoo mucaan akkanaa gaaffii jaalalaa naa iyyeesseera utuu akkas ta'e maal jetta an akkas yaadeen ture yoo jette namni sun deebisii kennuu danda'a. Deebii kan yaadni kee yaade yookiin immoo kan yaadni kee hin yaadne jechuudha. Akkanumatti jaalalli marii hin qabne akka mucaa kanaa dhala kunuudha. Yoo isheen diddee cuubeedhaan itti agarsiisa harka kennatti dafte amma mucaan kun intala kanaan ortodoksisee hin danda'a. Maaliif jennaan har'a kun cuubeedhaan qubeelaa godhate miti. Yoo natti heerumtu sanaan sin balleessachuu danda'a. Maaliif amma ishee hubatee onnee ishee argee waan ta'eedhaaf. Kanaafuu durbochee of amansiisaa waan gochuuf yookiis immoo waan itti adeemtan tokko na baasamuu nan baasuu na nyaatamuu na nyaatu naa bu'amuu naa bu'uu jedhati itti yaaduu nama barbaachisa jireenya biyya lafaa yookiis immoo jireenya si'anaa nuti amma keessa jirru kun jechuudha. Nagaan mun daganne nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii. Ani nagaa kootii fayyaa kootii waaqayyoof haa galatu. Isinis nagaa akka qabdan abdiin qaba. Asumaan yaadachiisa yuutuubii koo sabiskiraayibii laayikii sheerii naa gochuu hin dagatiina. Walaa jajjabeeffannu. Ollaa fi maaliidhaan lafaa ka'uu jiran. Kanaafuu sabiskiraayibii sheerii laayikii naa godhaa isiniin jedha. Waan gootanii fi waan itti adeemtan tokko immoo adda baafadha. Dhugaa rabbii akkanumatti argineedhaaf gaa'elatti galuun sirrii miti. Maaliif jennaani namni kan inni wal ajjeesu sababii gaa'elaa kana keessatti yookiin rakkoon isa bira yookiin rakkoon ishee bira. Yoo inni baala jeshee muka jetti taanaan inni lafa jennaan isheen dachee samii jetti taanaan taa'ii jennaan hin dhaabatti taanaan kun waliin argu. Garuu ijoollonni keenya jechuudha. Of amansiisaa dura. Dhugaa rabbii of amansiisaa. Itti galuun dursa sammuu keessan amansiisaa itti yaadaati. Nan danda'amuu hin danda'u abboommii nama kanaa. Ani gaafa mana dhaabu mana koo keessatti dubartii cimtuu jabduu ta'uun qabamoo dubartii akkamii ta'uun qaba jedhaati itti yaada of amansiisaa. Maaliif jennaan dubartii jabduun mana ishee keessatti haadha manaadha. Utubaa mana sanaati. Utubduu mana sanaati. Ibsaa mana sanaati. Kanaaf dubartii waa hedduudha dandeessuudhas ogeettiidhas.